Waajjirri hojii gaggeessaa magaalaa Finfinnee Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa fi Ibiddaa magaalichaa waliin ta'uun deeggarsa namoomaa dandeettii ofiin dhiyeessuun birmadummaa ofii mirkaneessuu irratti waltajjii sosochii qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachise geggeesseera. Waltajjicha irratti haasaa kan taasisan sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hojii gaggeessaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seettaa ibsituu birmadummaa biyya tokkoo kanneen mirkaneessan keessaa deeggarsa namoomaa dandeettii ofiin dhiyeessuun tokko ta'uu himanii kana taasisuufis ammattoo seeraa garaagaraa bocuun xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Sadarkaa biyyaalessaatti dhimma kanaaf imaammanni bahee hojiirra oolmaa isaafis hammattoon seeraa garaagaraa qophaa'ee gara hojiitti seenameera. Nutis akka magaalaa Finfinneetti kana giddu galeeffachuun jiraattonni magaalaa keenyaa gama saaxilamummaa balaa hir'isuun danda'amuu fi yoo balaan mudates akkaataa deeggarsi namoomaa dhaqqabuu danda'u dandeettii ofii keenyaan uwwisuu qabna. Harka nama kamiiyyuu ilaaluu hin qabnu jennee xiyyeeffannoon hojjechaa jirra. Deeggarsa namoomaa of danda'uun dhiyeessuuf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uu kan himan ammoo Komishineera itti aanaa Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa fi Ibiddaa magaalaa Finfinnee Komishineer Xilahuun Tolaa gama kanaanis akka magaalattiitti hojiin hojjetamaa jiru kan hamilee namatti horuudha jedhan. Akka Finfinneetitti wanni hojjetamaa jiru baay'ee nama hamilee namatti hora. Uummata keenya aan rakkoo keessa jiru hundi hoo xinnaatee namni beelaw akka hin jirre bakka tokko dhaqee nyaatallee akka argatu. Isarra darbee immoo waan isaa ol ta'u hojii akka uummatu guyyaatti uummata hojii barbaadaadhaaf amma 100,000 uumaa jira Finfinnee keessatti. Kanaafuu uummanni keenya oomishee ofis jijjiiree deeggarsa kanas immoo ofiisaatiif achirrattis akka hirmaannaa godhu wanti godhamaa jiru baay'ee nama hamilee waan namatti toru. Kanaafuu Finfinneen kanuma uummata biraatiif waan guddaa godhaa jirti. Hirmaattonni sagantichaa gama isaanii saboonni sabilammoonnii fi uummattoonni biyyattii aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa qaban itti fayyadamuun deeggarsa namoomaa cimsuun birmadummaa biyya keenyaa mirkaneessuu qabna jedhaniiru. ከዚህ በፊት እንግዲህ የምንጠብቀው የሌላውን እጆቻችንን ዘርግተን kanaan dura harka keenya diriirsinee deeggarsa biyya alaa eegaa turre kun sirrii miti. Saboota sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii waliin ta'uun aadaa fi duudhaa wal gargaarsa qabnu itti fayyadamne deeggarsa namoomaa kana dandeettii keenyaan dhiyeessuu qabna. Kadhattummaan karaa bana amantaa karaa siyaasaa kanaan dura galee baree keessaa baheera uummati. Tola ooltummaadhaan seektara balaa ittisuu kana birallee dhufanii miindaa malee baratanii akkaataa jalqaba balaa ittisuu danda'an balaa dursee dhufu seektara ilaalutti himuudha. Nageenya waan keessoof aalaa balleessu waan dhufu aalaa qilleensa ta'u kan dhaamsuudhaaf namoonni keenya hawaasi kun ol ijaaree cimee barumsa guddaa fudhatee tokkoofu barumsa ta'ee geggeessaa hojjechaa jira sa'aatii amma.